Sona Seenaa harka fuun akkam jirtu. Kun sagantaa Marii Sona Seenaatiin. Sagantaan Marii Sona Seenaa torbanitti qophaa'ee magaalaa Siyaatil irraa karaa toora saatalaayitii ONN isiniif darba. Gulaala Sona Seenaa Ibsaa Cheefoo akkasumas keessummoota keenyarraa Dr. Onnee Juhaar, Obbo Daawit Dheeressaa fi Biraanuu Baldaa, anis qopheessaa fi gaggeessaa sagantaa kanaa barbaadaa teessaa kana taanee si wajjin turraa nu hordofaa. Waanan godhin beeku ilmoona dagaatti maaliif na dagatte dhanni kiyya warri gaduukaati maqaan jijjiirti. Haati dheeraan boosii lafa gangalattee otuu siin jirtanii maansaa maama jettee Oromiyaan hin boosii lafa gangalattee otuu dhalee qabu maansaa maama jettee. Malli maali miyaada leekuu mee maala waltee jirreen natti doltee. Hayyo kubuntu koo naaf kenni galaakoo. Dirri jirtu insamamtu atiko Mboina yoko adosi warana Episina ergi yosanirra ana Bila ede bote Wana nyadus nabe kan buftutu jale isan keessa darbe otu lubbuun jiru maqaan jijjiirrattu kan finfinne gabbaa olluttiin dabartu. Finfinne gabbaa onnuttiin dabartu. Sangaa fardaadhu loomee utaaltan gaafatina aadaa ormaan saamamtee deesseera lashee dhabdee boo'ittan gaafatina. Keessummoota keenyaa maqaa keessan duraanuu beeksisee jira. Hordoftoonni keenyas baay'een dursanii isin beeku. Marii keenyatti ceenaa marii har'aa waanuma wal fakkaatu garuu mata duree lama qabna. Isaanis Oromiyaa dhiyaa Wallaggaa Laaloo Assaabitti barattoonni ijoolleen mana barumsa qophaa'inaa Naaggoo keessatti summooftee baay'een isaanii hospitaala jiru. Kaan isaanii kritikaal waan ta'e irra yookiin haala yaaddessaa irra jiraachuu isaaniitu dhaga'ame. Akka
doktorri gaafatamee yookiin warri biraas gaafatamanii ibsanitti lubbuuf illeen amma ammaatti lubbuun kan darbe hin jiru jedhan malee warri haala yaaddessaa keessa jiran inuma jira jechaa jiru. Isa wajjin wal qabatee haala naannoo sana jiru kaafna. Akkasumas kaleessa bulchiisa mootummaa naannoo Amaaraa Yunivesitii Woldiyaa keessatti ijoollee Oromoo ajjeechaa fi madeessuun reebichi irratti raawwatee jira. Mata duree lamaan kana kanuma wal fakkaatan ta'ee isaan irratti xiyyeeffannee rakkin Oromoo mata duree tokkoo kaafte yookiin qabxii tokkoo kaafte gara hundaatti wal harkisa. Keessumaa ji'a 18 darban kana duubattis fuuldurattis fuudhuu danda'a. Garuu ijoo dubbii amma kaase kanarratti xiyyeeffannee mari'anna. Marii keenyatti seenuudhaaf gara waan dhiyaa biyya keenyaa Wallaggaa Laaloo Assaabitti ta'erraa kaana. Ijoollee otoo hin beekin itti seenanii summaa'anii kukkufuu isaanii achirraa ka'anii jiraachuun osaan xiqqaa hin taane dhaga'amee jira. Namoonni naannoo sanaa yaada achi jiru gaafatamanii wanti sun dhugaa ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Doktoroonni immoo qabatamaan haala ijoollee sanaa kan hordofan wanti kun dhugaa ta'uu dubbatanii jiru. Warra gaafataman keessaa namoota baay'eedhaaf bilbile miidiyaan ONN'tiin warri silaa dhimmi ilaalu kaan isaanii bilbila isaanii hin kaafne. Jeneraal Biraanuu Duulaa kaasanii jiru. Akkanatti fakkaatutti kan isaaniif bilbilamee fi kutaa mana barumsaa sana galgala gaafa duraa waraana Jeneraal Biraanuudhaan hoogganamu kan yeroo muddamaatiif biyya keenya irratti labsamee uummata keenyarra jirutu achi keessa bulee ba'ee daakuu summaa sanallee isatu facaasee ba'ee jedhamee yaadama. Sunis kan ta'ee fi humna isaan shiftaa jedhan garuu immoo humnichi mirga sabaatiif qabsaa jedhu irratti gara fuulduraa karoorfame. Sana asitti garuu wanti suni ammam hojjetaa ijoollee sanarratti yaaliidhaaf kan godhame yaada jedhutu jira. Garuu isaan hin haalan. Waraanni daakuu baateen deemu hin jiru. Keemikaalas nuti hin qabnu akka biyyaatti. Kan kana godhee shiftaa naannoo sanaa ta'uu danda'a. Waan mootummaan qabaachuudhaaf humna itti hin qabne humni isaan shiftaa dheeran kun qabaa akka jechuuti. Kolfalleen qasa'an egaa waan sana jiru walitti qabsiifnee irra deemnee haasa'uu dandeenya. Mee dhimma kana doktoroonni gurraa qabdaa jedheetuma yaada. Hundi keessanuu gurraa qabdu jedheetanii yaada. Dhimma kana akkamitti ilaalte? Akkamitti dhageesse? Akkamitti ilaalte? Maalirraa hubatte? Sirraa hin jalqaba. Fayyaa ta'e akka odeeffannaan naannoo sanirraa dhufu wanni inni jiru guyyaa tokkoon dura waraanni mootummaa naannoo san qubateeti halkan keessa bulee ganama keessaa hogguu deemu ijoolleen barattoonni akkuma guyyaa kaanii fayyaa sa'aatiin barnootaa hogguu geessu karaa mana barnootaa deemanii balbala sana hogguu seenaa jiran hundinuu kukkufuu isaaniitiin kanaan booda karaa mana hakimaa dhaquu isaaniitii nama agarsiisa. Mallattoonni acute intoxications waanuma balaqqamsiisuu, if wallaalchisuu, kuffisuu. Beeki seenaa Abashootaa keessatti naannuma amma irraa tuqame kanarraa fagoo odoon tahini bara dargii keessatti Nugusee Faantaa nama Oromoo dirqisiisee ijoollee waraana bilisummaa Oromoo summii nyaachisuun isaa ifaadha. Odoo sana jiraatte lakkii wanni kanaan taane indeetti faccimu hundi aynet nagari ይደረጋል ጃን ብላኑ ጁላ
is sarcastic dha inni akkasii jechuun isaati. Namooma hin qabne kabajaa ilma namaatiif hin qabne nama bakka dhugaan bulte bulee beekuu miti. Ammaan duras paarlamaa Itoophiyaa irratti dhiyaatee akkaataa waraanni gaafa sangaa qalchiisee, re'ee qalchiisee, lukkuu qalchiisee gaafa inni qalu dhabe uummata akkatti rakkisaa jiranii je. Kan nama ajaa'ibu paarlamaan achi taa'u ragaa maal qabdaa jaanii hin gaafanne, evidensiin hin gaafanne. Maal si agarsiisa? Imaammanni paarlamaa saniitii fi bulchiinsi yeroo ammaa Oromoo balleessuudhaaf akeeka gamtaa akka qaban si agarsiisa. Akka ijoolleen jettetti akka uummanni naannoo dubbatu sanitti probably mooraa qubsuma waraanaa waan taate jecha mana barnootaa qubsuma waraanaa waan godhatanii jecha humnoonni hidhannoo qaban naannoo san sossoohanii bakka isaan dhufan kana to'atuudhaaf hogguu dhufan akkasuma wulliifillee akeeka lafa kaa'uu danda'anii regardless of eenyutu summaawee wanni ilaaluu qabnu hundeen rakkoo jiraa Oromoo kanaa kaleessarra arra hammaataa wanni dhufeef namnummaan Oromoo ta'e hundaa'u akka diinatti ilaalamaa jira. Agaa wanni amma jeekuni kan Biraanuu Juulaa jedhee miti. Tokko dhaqanii qoratanii verified godhanii dhageessisuudhaaf humniti waraanaa isaa namatti hundisu. Kan biroo immoo kana nuti hin goone jechuu malee haaluu hin dandeenye. Wanni kun ammoo ibiin irraa dhaabbataa jee namni keenyaas yaadu humniti waraanaa naannoo san yeroo jalqabaatii miti kuni yeroo lammaffaatti ganna tokko keessatti uummata Oromoo kan humnoota naannoo san sossohaa jiran deeggaree jiru inni waan ta'eefis kan lolus kan nyaachisus waraanaa kan juudhaaf duula Oromoo irratti waliigala godhamee akkaataa Itoophiyaa gudditti muummichi ministeeraa jaaruu barbaadutti miliyoona 10 irraa Oromoo miliyoona 50tti gadi xiqqeessan sani farra Itoophiyaa waan ta'e jecha yoo Oromoon du'ee sumaa miti kan manni ammaa kan qabu kanaaf bara dargii naannoo waraana namoota jiraachisanii isaan kana safaraadhaan kaasuu jaameeti Tigraay irraa fidanii Gaambeellaa gammoojjii keessatti facaasanii naannoo baha Oromiyaatis karaa naannoo humniti waraanaa irra socho'urraa fageessanii dhaabanii inni ammaa kun ammoo imaammanni isaa waan kontirool godhee sochii riphee lolaa xiqqeessuu hin dandeenyeef walumaa gala fixuudhaaf akeeka godhatanii kan ba'an fakkaataa anaan kanaan na mul'ata. Galatoom doktoroonni. Daawit asuma keessaan si tursiisaa wanti doktoroonni jedhee akkuma jirutti ta'ee akkamittiin kutaan ijoolleen itti barattu akka itti summaa'e hundeen isaa immoo sababni isaa maalirraa akka ka'e wal'isee nuu ibsee jira. Naannoo sanatti waan kanaan wal qabatee waan duratti irraa jedhamaa ture inuma jira. Rakkinni kan garasii dhiifnee rakkinni ji'a 18 sirna mootummaa Oromoo mataatti ta'ee kana keessatti naannoo sanatti raawwachaa ture. Isa kana dhiyaa garasii Wallaggaa jennee garuumoo laga gama Wallagga biyya jedhamu keessa hunda waggaa kana bara kana guutuu rakkinatu ture. Rakkinni Sona kanaa wajjin samma dhalate kanaa wajjin wal qabatee uummanni waan jedhee lafatti dhiisuun barbaachisaa miti. Ijoollee summeessuu duwwaa miti rakkinni kan jiru kan sanaan dura itti fufuma rakkina kanaan dura tureeti wanti amma dhalate kun. Midhaan biqilee jiruu akka bosonaa godhanii shiftaatu kana keessan nutti dhufaa jedhanii nama manaa ba'ee nyaata humna bosona jiruuf geessitan jedhanii gidirsuun ajjeesuun qabanii hidhuun
abbaa warraa hidhanii fuuldura isaatti haadha warraa gudeeduun midhaan jilba ol darbe midhaan jilba ol darbu hunda ciranii balleessu mancaasuun hojii humna mootummaan uummata keenya irratti bobbaasee sana ta'uu fi rakkina wal fakkaataa akkasii keessallee jiraachuu isa kana gujiitti dhagaa turre amma gara dhiyaattis darbe kun ta'aa jiraachuudha himate. Himata kana hundaa waraana Jeneraal Biraanuu Juulaa itti gaafatamummaadhaan ajajutu kana raawwachaa jira. Biraanuu Juulaa garuu waan kana hundaafuu dubbicha haaluu duwwaa miti dhugaa dubbachuudhaaf rakkina nama ofiitti namni akkasitti hin kolfu miidiyaarra taa'e kolfa waan nama kakaase kanaafis gidiraa uummanni keenya boo'ee himatuufis waan uummanni jedhu takkuma iyyuu dhugaadha jedhanii hin beekan Biraanuu duwwaa ta'uun ta'e hundi isaanii. Biraanuun humni inni bobbaase waan inni gochaa jiru, waan inni tolchaa jiru, waan inni balleessaa jiru hin beeku jechuun mootummaan suni waan sirumayyuu humna bobbaase iyyuu biyyuma sana iyyuu eenyu akka bulchu akkatti bulchuu hin beeku jechaadhaan wal fakkaata. Kanaaf akkamitti ilaalta? Tole bareeda barbaada. Gaaffii kana just akka nu hubadhutti maal seete dubbootii ta'an kana yeroo teechee ilaaltu akeekisaa maal akka ta'e hubattaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhimmi kun ta'eemaa fi gaaffiin yeroo gaafatamu deebiin Jeneraal Biraanuu Juulaa kun deebisee deebii himaanitii namummaa irratti hundaa'ee miti. Maaliif jette duraan durseeti qaamni mootummaa tokko uummata tokkoon bulshaa yeroo jedhu uummata bulchu sanaaf dhimma uummata keessatti uumame sanaa fi wanna ta'e tokkoof sensitivii ta'uu qaba. Wanna ishuu dubbootii ka'e hundaaf akka namaatti dhimma akkanaatu uumame yeroo jedhu haala kamiinuu yoo dhiyaate kolfaa deebisuun kuni garmalee dhugaa namummaa dhabuu natti fakkaata beektee. Maaliif jette dubbichi haala maaliinuu haa ka'u. Maaliif uummata bulchiinsa tokko keessatti uummatichatu ofii isaatii obsawa yoo ta'e kuni wannan fakkaata. Qaama uummaticha keessaa immoo rakkoo akkanaatu uumame jedhee hanimatu yoo ta'e dubbii kan silaa haala maaliinuu yoo deebistu akka ilmoo namaa tokkotti dubbootii gahan sanaaf gocha uumame sanaaf deebisuun seera qabeessaan yoo ta'e irra gaariidha. Garuu maalan argee kolfame sun dhuga garmalee nama gaddisiisu. Akkumatti kolfaatiin saa'u. Kuni maali? Namummaa yookiin sadarkaa namummaa dhabuudha. Ilmoo namaa tokko sadarkaa kana keessatti gaddi irra gahee rakkoon irra gahee jedhee qaamni uummataa yeroo akka kanatti himatu. Soba ta'uusaallee akkatti ibsu yoo irratti danda'uu qaba malee dubbootii dhimma kanaaf dhiyaate irratti kolfa beektee jookii yookiin immoo kirlasummaa maal dhabdummaa irratti akka kanatti deebi'uun nama gaddisiisu qaama mootummaa sanarraa hundaa'uun mootummichumtuu akkatti inni uummata bulchuuf yaadu bulchiisi inni hojjetullee maal akka fakkaatu calaqqisiisaa jechuudha. Haala maaliinuu yoo ta'e haqa qabaates haqa hin qabaannes
deebiin akkanaa kun qaama mootummaa bulchu sanarraati kan deeboote mootummaan kun ilmoo namummaadhaaf kan hin yaanne ta'uusaa kana godhuudhaaf illee kan inni duubatti hin deebine ta'uusaa irraa argitaa jechuudha. Kana jechuun agarsiise maali? Dubbii hin taane sana akka hin taane ragaan kun sirrii akka hin taane wanni kun akka hin godhamne dubbattee deebii seeraa deebisoo osoo qabdu dhimma tokko ishuu dhimma uummataa fi lubbuu ilmaan ijoollee mana barumsaa irratti hundaa'e tokko haala kanaan qalbii gootee deebisuun kun namummaa keessi madaalchisaa jechuudha. Qaamni namni tokko biyya tokko bulchu haala kanaan madaalama yoo ta'e wanni kuni godhamuu isaarraallee hanshi shakkisiisne ta'uusaa si mul'isaa jechuudha. Kanaaf dubbii kana haaluma kanaan deebisan. Yaa bareeda galatoome Daawit. Biraanu isillee asuma keessa tursiisuun irra jira ta'uun gaaffii itti aanutti hin darbini. Gabaabsiteetuma jarri waa baay'ee irraa dubbatan waan ta'eef naaf itti ta'eetanii yaada. Gaaffii dhimuma kanaan wal qabatee Dassuu Duulaa gaazexeessaa ONN jeneraala keenya kanaaf dhiyeesseen waan hunda gaaffii badii achirratti dhalate kana shaneetu godhaa jedhani jeneraal Biraanuun waggaa fuuldura shanee jedhamtu torban lamatti qulleessinee dhabamsiifnaa jedhanii paarlaamatti kan dhaadate isaanuma natti fakkaata. Jechi shanee jedhu kun dhaabni shanee jedhu kun Oromoo keessatti hin beekamu. Dhaaba shanee Oromoon hin qabu amma ammaatti. Isa kana kashlabboota Facebook irraa oolantu huumee maqaa kanaan ololaa ture. Gaafa maqaa haaromsaa kanaan immoo mootummaan hundaa'u jechi sun kan mootummaa ta'e kan mootummaan biyya bulchuu itti gargaaramu ta'e kan akka jeneraal Biraanuu Duulaa fa'aa warreen biraa warreen gugurdoon dabalatee ta'e. Shanee kana tokkoo fi amma ammaatti torban lama dhiisii amma waggaa lama ga'uudhaaf jira hin balleessine jechaadha. Boo shaneen kun waanuma hin banne taate gujiittis waan ta'eef waan gujiitti mana gubateef lubbuu darbeef Wallagga keessattis waan ta'eef iddoo hundatti rakkina dhalatuu fi shaneen itti gaafatamaa fudhataa jedhan. Shaneen kun humna akkamiiti humnuma burqaansaa hin cinne eessaa yaa'a? Ulfaadhoo obbo Barbaada. Itti gaafatamni biyyaa kan shaneeti. Ulfaadhoo obbo Barbaada. Egaa waa'ee shaneedhaa waggaa kaaftee dhuguma shaneen tuni akkanatti fakkaattutti udaan abbaa marqoo kan jedhamu jiru beektaa bakkuma hundaa kan biqiltu wayii. Isuma ta'a halkan bakka hundaayyuu biqileetuma bulaa isaan ganama kaanii aramanii galgala biqiluu bulaa rakkisee jira. Kanaaf jara kanaaf mee waaquma kadhanna. Ani isaa achumatti haa dhiibnu garuu hojiin jara kanaa maalinni kan jedhutti hin deeman. Waa'ee shanee achuma kaa'ee. Waa'ee shaneedhaa hundi keenya akkuma beeknu Oromoon gumii sabaatiin shanee jedhamee kan yaamamu isa duwwaadha kan beeknu. Shaneen executive committee kan jedhamu itti gaafatamummaa olaanaa warra qabu miseensa adda bilisummaa Oromoodhaa olaantoota kan ta'edha kanan beeku. Wanni biraa shanee kan jedhamu haaraa kan isaan uumanni isaaniif ta'e hin beeku. Haa ta'ullee malee ani ijaarsa mootummaa jedhee toyyuu waan itti saalfadhuudha yeroo ammaa kanatti biyya san keessatti kan deemu. Impaayerri Itoophiyaadhaa yeroo ammaa baatee kan deemu mana jira 4 kiiloo jedhamu kiiloo 4 jedhamu kana eegalee hamma godaatitti kan sobaan guutame
Wanni hunduyyuu kan achitti oomishamu soba duwwaadha. Haqni tokkollee keessa hin jiru. Garuu sodaa tokko qabu. Sodaan isaan qabu maalinni tanaan dura lubbuu ilma namaa balleessaa waan turaniif, yakka dalagaa waan turaniif, waan sani dhoksuudhaaf wixirfachaa ta'u jiru. Kanas gochuudhaan maal gochuu isaanirra jira? Akka danda'ametti warra dhugaadhaan deemu toorarraa maksuu, karaarra dhabamsiisuu, waan isaan qaban hundaa diiganii, caccabsanii, burkuteessanii ummanni isaanitti akka garagalu gochuudhaaf fiigu. Fiigumsi isaanii milkaa'aa fi hin milkaa'u ummata Oromootitti dhiifna. Ummanni Oromoo obbaruu isarra jira. Jarri kuni gaafa jalqaba dhufanii yakkamtoonni nuyi tararistii kan godhe ummata kan tararaayizii gochaa ture, shorokkeessaa kan ture nuyi jedhanii himataniitu jiru. Qalbeeffadhaa. Eega kantanii qawwee qabdan lafa kaa'atii poolisii Oromiyaatii fi humna eegumsa nutu filatee lafa kaawwataa jedhee Oromoon lafa kaawwachiisuu irra jiraa ture. Garuu ijoollee teenyaa mee irra haa dabarruu, mee haa laallu jettee Oromoon galalaafimmaa isiitii fi qabsoo ishiidhaa kana siin ka'e ijoollee isaaniiti. Qeerroo bilisummaa Oromooti. Warra achi keechaa dhufe kana warra sobaan guutame kana irratti callisanii dhiisan. Hoggaa tokko guutuu baatee too deema uummanni keenya. Warra amma baatanii deeman kana Oromoon fuuttee lafaan dhaawutu ishiirra jira. Qeerroon bilisummaa wanni ishiin eegdu hin jiru kanaan booda. Maaliif namoota ija Oromoo ta'ani ajjeesuuf, balleessuuf irratti deeman. Amma yaazoo kabbadaa kan fakkaate kaniyyuu itti aantuutu ijoollee akkasii qaxalee kana hidhaatoo jiru. Maal gochuudhaaf deemu? Kana hubachuu qaba. Oromoon callisuun isarra hin jiru. Jarri kun warra sobaan guutame haqni kan isaan keessa hin jirre argitee Biraanuu Juulaa argisiisee jira. Ofii isaatiif ragaa ofitti bahe. Maali waan ta'u hammeenyas ta'u dhugumaan yoo kan hin beekne ta'e garri itti godhu isarra jira malee waan tokkotti nama bakka sanitti hin beekamnetti qabachuun kun eenyu waasaa? Ofii isaaniitii bukeechanii raawwatanii garagalanii nama tokkotti qabachuun waanuma hin taane. Eechas dhufe. Ummanni kan beeku, naannoon ummata sanii kan dubbatu, doktoriin kan dubbatu, akkana jedheetoo haqa lafa kaa'atoo jira. Garuu haqni haalamuu hin danda'u. Haqni haquma sobni nama xiqqeecha. Namaa gadi nama godha. Kana hubachuutu isaanirra jira. Jarri kun ofiis hin beekani. Of wallaalanii jiru. Maaliif? Gidiraa fi hammeenya ilmaan namaati irratti gochaa waan jiranii dhiigni qulqullootaa sammuu isaanii keessaa fudhateetu jira. Cubbuudhaan waan deemaa jiranii fi abaarsi haadha hiyyeeyyii, abaarsi nama waaqan bulu, ummata qulqulluu saba kana dararaa isaan irraan ga'an kun sammuu isaanii keessaa fudhatee jira. Ummanni kun golgolaa'ee jira. Mootummaan tuni mootummaa uumiti obboleeyyan kan kun. Mootummaan tuni ofii ishiitiif karaa hamaatti deemti. Safuu waan isaan haa baasuun jedhani kan dhugumaan isiniin jedha. Abidda isaan namaaf qopheechanitti dhaqanii gubachuudhaaf jiran. Dhugumaan isiniin jedha abiddatti gubachuudhaaf jiran warri kun. Kanaaf of eeggannoo ummanni keenya godhu, jaalala ummanni keenya sabaa qabu malee odoo akka hojii jara kanaati balaa guddaatu deema. Kanaaf ani waa'ee shanee waan isaan haasawan kana shaneen kan kana gootu dhiisiti. Ummata sabrii qabu, ummata sammuun isaa hamboruutiif yaadu gadi taa'ee ummata tilmaama fi ilaameedhaan deemu warri kun nama rakkataadha fi maal jetti dubartiin takka waraan adda bilisummaa jette dubartii dadhabdee too qoraan baattee yoo deemtu qoraan irraa fuudhee baatee deema. Waraan adda bilisummaadhaan kana godha waraanni shanee isaan jedhasun. Isaan garuu haadhaaf intala bakka tokkotti gudeedan. Ummata ofii isaatiif iyyuu of wallaale. Sammuu dhablee jedhan kun warra akkanaa kana biyya bulchan jedhanii yaadunuu nama saalfachiisa. Nu keecha'uudhaan argamuun isaanii bakka kootti dhugumanis saalfadha ummanni kuni. Oromoo keecha'ii saba keenya keeyi. Saba ani kanuman jedha.
Galatoomi qabxii taatu dittaan tan isin dabarsaa. Akkuma seensattis kaafne seensa keenya irrattis kaafnee jirra. Ishuun keenya yookiin mata dureen dubbii keenyaa wanti har'atti wanta harkaanu qabaachaa ture baay'eedha. Har'atti immoo wanti dhiigni hin qoorin dhiiga bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Yunivesitii Woldiyaatti bu'e cubbuudhaan dhangala'e. Jarri kun mootummaa naannoo Amaaraa fi warri achi keessatti ijaaraman isaan wal qabatee biyya keenya biyya Oromiyaa keessatti Dirra Dawaa, Finfinnee, Adaamaa, Dukam bakka hundaatti torban hin dabarre kan dhiiga nama keenyaa dhangalaasan cubbuu isaan hojjetaniin duula isaan godhaniin shira isaan shiraniin torban hin guunne dhiigni nama keenyaa kan dhangala'e. Achirraa ka'anii immoo kun warraa ijoollee biqiltuu barattee naagalti jedhee uummanni maatiin barumsaaf ergate itti karoorsaniiti akka ijoolleen himattutti karoorsan mari'atanii murteessanii sa'a 4 halkan warra laabrariidhaa ba'u maqaa gaafatanii warra doormii isaanii immoo kutaa buliinsa isaanii jiran immoo iddoo isaan jiran waan beekaniif ittisanii Oromoo addatti godhanii ajjeesan reeban har'allee ijoolleen achitti gidiraa jirti. Kana quba qabdu maaltu isinitti dhaga'ame akkamitti argitan mee wanne sirraan calqaba. Wanni kun hundeen eegalli isaa imaammata muummicha ministeeraa irraa ka'aa Itoophiyaa guddittii ijaaruudhaaf. Muummichi ministeeraa yaada kana dhiibee hojiirra oolchuudhaaf hogguu deemu yaadni isaa gadi cuunfamee yaada madammaritti guu deemu. Madammariin kun gadi bahee keessa isaa guu ibsu ummata Oromootiin fudhatama dhabe. Hogguu inni fudhatama dhabu yoo tolaan fudhatuu didan humnaan fudhachiisuun to terrorize people to submissions ummata tokko shororkeessanii akka inni waan san fudhatu taasisuudha. Amma kan mana barnootaa kana ittiin deebi'aa specifically wanni Woldiyaa irratti ta'e Woldiyaan sanuu lafa Oromooti. Lafa Amaaraati miti. Woldiyaani Walloo keessa lafa Oromooti. Woldiyaa jechuun afaan Oromooti. Naannolee dugugguraa naannoo Amaaraa irratti kutamee achi darbeedha. Malee when historical contextiin isaatu bulaalte lafti lafa Oromooti. Haa ta'u ammaaf naannoo Amaaraa jala jira sanittiin deebi'a. It's not an isolated incident. Waanuma achi keessatti kophaa isaa ta'e odoon tahini wanni Oromoo kana mamma yaada madammarii kana fudhatuu hubbuu didu waa lamaatu uumame. Ummata kana humnaan yoo dide tolaan yoo dide humnaan fudhachiisuu ajjeesuu gadi xiqqeessuuni imaammata muummicha ministeeraarraa gadi dabree dhagaa. Amma tokko tokkoon ajjeesuudhaan humnaan nama sodaachisuudhaan namoota qaqqarootaan Oromoo keessaa ijoollee kaaniin hoogganan qabanii dullootaa jiran ijoollee silaa hoogganan nu keessaa ta'uu dandeessu mataa ol baafatti ara mana hidhaati jiran. Yookiin gaara jiranii yookiin mana hidhaa jiranii yookiin ajjeefamanii jiran dhi'uma tanaa warra qabamanii akka kaayyoo fa'aa akka yaazoo fa'aa maqaa isaan lakkaawee hin danda'u ijoolleen hooggana taatee ummata kana walitti qabanii deemaa jiranii waan imaammaticha kanaaf sodaachisaa ta'an kun hidhamanii jiranii kun ajjeefamanii jiranii kun immoo biyyaa baasaa jira lubbuu isaanii baafachuudhaaf kun immoo amma wanni tahaa dhufe imaammata muummicha ministeeraa kana hojiirra oolchuudhaaf qaamni aantummaa Itoophiyaa itti dhagayamu naannoo Amaaraa keessatti ijaaree naannoo Amaaraa keessaa guutuu biyyattii keessatti
guutuu biyyattii keessatti hojiirra oolchuudhaaf sochiin ifatti jalqabamuu isaatti nama agarsiisa. Tokko warraaqsi Oromoo kun irra guddaan isaa barnoota. Maaliif namni baratee nama haala addunyaa naaduraa addunyaatti ilaalu, naaduraa ifiisii itti ilaalu, naannoo isaa itti ilaalu waan qabatu miidhaa uummata isaarra ga'us dafee hubachuu waan danda'u jecha humnichi kuni humna kanaatu Oromoo asiin ga'aa jira malee akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu yaamee Akililuu Habtoolde Oromoo kan barsiistaa Oromoon uummata guddaa kana yoo baratee jiraate akkamitti bulchuu dandeenya ammaan booda waan Oromoo barnoota jettu kana dhiisii jedheen wal fakkaata. Kanaaf namoota qaroo kana amma ugguu laalamtu duulaatu lolaatu waraanaatu uummata Oromoo waliigala irratti labsame. Uummatuma Oromoo qofaatu maaltu tahee maaltu deemaa jira jaa malee duulaatu labsame. Mallattoon duulaa uummata tokko irratti labsuu milikkata qaba. Milikkanni gaafa duulaa ilmaatu gaafa nagayaa ilmaatu abbaa awwaallata. Gaafa lolaa abbaatu ilma awwaallata. Hagam akka jennu keessaa baasanii eegaa jirra malee waraanaatu nutti labsamee jira. Amma gaa warri aantummaa Amaaraa itti fakkaatu kuni inni kan barattootatti dhufe naannoo kamitti naannoo warra Qimaantitti babal'ifachaa amma duulli sun guutuu biyyattiif deema. Abbaan dubbii kanaa waan dubbatu hin beekne namoota kaayyoo kara isaa aangoo irra turuu qofuu ilaaluudhaaf namoota ilaalchaan isa fakkaatan hunda bulchiinsa Oromiyaa keessatti bulchiinsa waraanaa keessatti himamee Oromoon bakka naannoo Amaaraa qofatti miti. Bakkum Amboo handhuura warraaqsa Oromoo itti dhoo'e keessatti nagayaan hiriira bahee galuun Oromoo ajjeestuun irratti uumee jira. Namni keenya waliigalatti waliin argaa hin jiru. Kanaaf wanni yuunivarsiitii san keessatti ta'e maali egaa amma wanni saniin nu ga'uu danda'e bulchiinsa naannoo Oromoo laaffisuu akka furmaataatti fudhate muummichi ministeeraa. Bulchaa Oromoo nu dubbatu risoorsii keenya nagee keenya eegu namni keenya hugguu miidhame fedhu xayyaaraan fedhu qilleensaan fedhu lafuudhaan nu dhaqqabuu hin qabnu. Ummata Amaaraa garuu akkas godhuu hin dandeessu. Ummata Tigree garuu akkas godhuu hin dandeessu. Warri naannoo Tigree ijoollee teenya naannoo Amaaraatti ergine ummata nama nyaatu keessaa ijoollee teenya ergine reefa isaanii awwaaluu hin dandeenyu. Ammaan booda biyyuma teenya baratan malee biyya isaaniitti hin erginuu jaanii dhaabata. Bulchaa gaarii qabaachuun imaammatichi muummicha ministeeraa nama akka Biraanuu Juulaa fa'aa nama nyaatuuf tolfame. Nama naasuu ilma namaatiin hin qabne. Bulchitoota Oromiyaa konfiidensii mataa isaanii qaban ummata walii qabanii haasawwan hand-picked weak people only Abiy arra bullee nagee bullee maaligaa qaceelfamni jiru jedhanii warratti dawwalan uumuu isaatu bulchiinsa naannoo Oromiyaa laafaa poolisii Oromiyaa nagee Oromootiin amanne kana keessa warra faallaa akeeka Oromootti uumamu keessatti guuramanii arra naannoon Amaaraa barattoota miti guutuu Oromiyaa keessatti dhiibbaa isaa agarsiisuudhaaf ifatti bahaniiti naannoo Amaaraa irraa ka'anii Finfinnee keessatti waajjira dhaabbatan. Namni Oromoo mana barnootaa dhaqee baratee galuu hin danda'u. Kana muummicha nu dubbachuu dadhabe. Kanaaf rakkoon guddaan gufuun abbaan warshaa hunda kanaa uummata Oromoo irratti duula labsee muummicha ministeeraa waan inni filameef hin beekne dandeettiis hin qabne jibbansa uummata Oromootiin fedhii aangoo irra turuu qofaan uummata keenya ficcisiisurraa eegalaa amma qaama duula santu babal'achaa dhufaa jira. Kana uummanni keenya yoo hibatee ifirraa dhoowwate malee isa waldiyaatti godhamaa jiru isa mootummaan humnitii federaalaa inni erguusi humna Itoophiyaa jiraachisuudhaaf deemanidha. Naasuu Oromoodhaaf hin qabani. Kanaaf ummatichi keenya yoo dammaqee malee duulaatu labsamee jira. Mallattoon duulaa lolli hubbuu jiru akkuma reefu jeeti abbaatu ilmoo awwaala. Mallattoon nagayaa
ilmootu abbaa fi awwaalataa duulaatu nurratti labsamee jira riisoorsii qabeenya keenyaatiin mootummaa nuunaasuu hin qabne bulchiinsa naannoo nuunaasuu hin qabne muummicha ministeeraa sirna kabajaadhaan waliin jiraatan sirna federaalaa diiguu barbaadu wanni gaafa mallas wanni gaafa Hayilamaariyaam irraa gaafa isaa irratti hammaattee dhufteef gaafa kaan okay mallasitu nurraa hammaatee irratti gadamaa jira Hayilamaariyaam dhufe Hayilamaariyaam miti ammallee Abiy must go yo Abiyyiin achirraa ka'e malee he is a weak prime minister tokko ideology yaaduudhaaf haqan qabu ture resource oromiyaatiin ideology partii isaa keessatti hojii dhuunfaa godhachuu qabu partii isaa yaada isaa bulchiinsa ummataa godhuu barbaadee hundee ummata odoon filatamin seera biyyattii jijjiiruudhaaf odoo aangoon qabaatiin seera jijjiiruu dadhabu seera laaffisuu keessatti qooda waan inni fudhatee jecha rakkoon kun hundaa'uu nurra geesse abbaan madda rakkoo kanaa mootummaa federaalaa nafxanyaadhaan guutee lafarraa nu ficcisiisaa jiru nafxanyaan yeroo ganna tokko keessatti akkamitti ijaaramuu dandeessi reesoorsii federaalaatiin is a coverage of government nafxanyaan huno Baalee keessa baadiyyaa keessa jirtu qawwee fi atti akkamitti geessuu dadhabde namni Oromoo tokko walgayiirra ga'ee jecha tokko yoo dubbate security'n galgala mana isaatti dhuftee ajjeesti kanaaf it is a war is declared upon us Abiyyiin lola nurratti rabseeti warra nafxanyaa duute reefa qabriirraa kaasee qawwee hidhachiisee nurratti wobbaasee duulaatu uummata Oromoon labsamee jira duula san keessaa bifa hammaataa ani Woldiyaa Yunivesitii keessatti dhufe guyyaa tokkorra guyyaa lamarree ammallee shororkaarra kan jiran mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromootiif yaadu hanqammaa dhaqqabuu hin dandeenye Facebook irraa taa'ee haasa'u miidiyaatti illee gargaaramuu hin dandeenye shimallis he should speak to the public media afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin ummata keenya jajjabeessee dubbachuu hin danda'u hayyama inni dubbatu Abiyyi kannaaf Abiyyitu chirra kaa'ee jecha inni guyyaa tokko nafxanyaadhaaf dubbate muummichi ministeeraa difeenni hin goone du'aati Oromoo callisa silence is war crime qaama saniiti jechuudha gaa wanni kuni ajjechaan miseensa OPDO keessarra miseensa ABO'ti kan juudhaani namuma ifi isaan keessa jiru firraa arrammoo duula waliigalaa barattoota Oromoo irratti eegalamee jira kanaa jecha nu hundi biyya san keessa kan jiru haga namichi kan jiru guyyaa duunu eeggachaa jirra malee nu hundarrattuu lolaa fi duulli labsamee jira kana na fakkaataani bareeda galatoomiyoon qabxiin akkuma jedhe wanti keessa jirru ulfaataa waan ta'eef dhimma tokko kaafne dhimma baay'eetti nu harkisaa haa ta'u malee xiyyeeffannoon keenya waan amma ijoo kanarratti yoo irra caale gaariidha hedduu fayyaa ta'e waan bal'aa keessa hundee numti isaayyuu maal akka ta'e nu ibsite. Garuu kana cuunfuutu nurra jira kanaaf Daawit mee dhimma kana laalchisee miidhaan yuunivarsiitii sanatti miidhaan kan ga'e ijoollee Oromoo duwwaa irratti lubbuutu badee qaamatu hir'atee doorsisa hamaatu ta'ee duula guddaatu irratti raawwate tumsa malee birmannaa malee poolisiin birmatee dhufee ijoollee Oromoo ijoollee Amaaraa ijoollee Oromoo ajjeeftuun arguu mastaawutiin cabsinaa jechaa ture jedhan kana jechaani ijoollee ajjeesaa akka feetan godhaa garuu immoo qabeenya keenya hin balleessinaa walii dhaamanii jechaadha. Otoonni kun akka kanatti jiru gaafatamaan tikaaf nageenya mootummaa naannoo Amaaraa maqaan isaa Aganyoo Tashaagar paarlaamaa mootummaa naannoo Amaaraa irratti akka haasa'etti walitti bu'iinsi gochi sun walitti bu'iinsaa jedhe. Dheengadda ofuma isaaniitiin dhufanii biyya Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsaa jedhamaa jechaa ture. Gaafa amaddatu haa guddatu Oromoo keessayyis Amaara keessayyis walitti bu'iinsa dhalate sanaan duula nurratti godhame sanaan Gaamoo keessayyis Guraagee keessayyis Silxee keessayyis namni
miidhamuu danda'e. Lakkoofsa walaa caalu malee. Har'a xiyyeeffannaa bulchiisaa isaanii jalatti akkuma amma wanneen jedhe waan otoo mootummaa isaanii jalatti yuunivarsiitii keessatti raawwachaa jiru qaqqabanii lubbuu baraaruu otoo hin ta'in ijoollee sana duula itti godhame jalaa miliqsuun hambisuun otoo hin ta'in ammaas ba'ee idda wanti raawwate nu ajjeesanii raawwataniiti tasgabbeessinee jiru. Eenyu tasgabbeessu? Amma barbaadan ajjeesanoo, amma barbaadan godhanoo sana booda gaafa garaaf ga'an waan gochuu barbaadan gaafa garaaf ga'an ijoollee isaaniitiin amma immoo boqodhaa jedhanii as deebi'ee wanti suni walitti bu'iinsatu ta'ee tasgabbeessinee irraa jedhe. Biyyi mootummaa qabu akkuma amma wanneen jedhee biyyi mootummaa qabu naannoon bulchiisa jabaa qabu naannoon Tigraay durumaanuu beekee daba jarri kun raawwatan daba mootummaa naannoo Amaaraa keessatti jiru beekee ijoollee isaa akka hin dhaqne dhoowwu. Ijoolleen Oromoo garuu waan akkasii akka hin qabneef bulchiinsa jabaa akkasii isaaniif yaadu waan hin qabneef dhaqanii achitti dhuman. Akkamittiin waan ijoollee Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffatamee ta'e kana walitti bu'iinsa godhee ilaalamuu danda'a. Akkamittiin ilaaltamee yaadatti kennu? Bareeda barbaada gaaffii bareeda. Wanna kana akkattan ilaalu yeroo ammaa kana karoorri biyyittiin ittiin bultu Xaqilaa Ministeera Abiyyiin haa ta'u malee mootummichuma biyya sanaa yookiin biyya sana kan bulchaa jiru qaama mootummaa Amaaraa ta'uu natti mul'ata. Yookiin immoo poointii yookiin immoo fedhii ilmaan nafxanyaa fi naannoo Amaaraa sanatudha. Bulmaatii biyyittii sana keessattidha. Fedhii isaaniitu calaqqisaa wanna isaan hawwaniitu godhamaa adeemaa jira mul'ata jechuudha. Kanarraa kan ka'e kana ta'uusaa maaliin hubatta? Mootummaan Dr. Abiy bulchu qaama qabsoo ilmaan Oromoo dhaan kan dhufe toon ta'in qaama qabsoo Oromoo kana purposely irratti hojjetamee qaama qabsoo Oromoo kana cabsuudhaaf akka inni hooggana ta'u godhamee as bahe. Wannanni godhamee as baheef qooda beeku dhimma Oromoo qabsoo Oromoon itti ifaajjee lubbuu meeqaan as geessite kana inni gaafuma badi bahee beet qaama isa gadi baase qooda beekuuf kaayyoon inni gadi baheef qooda beekuuf qabsoo Oromoo kana maal godhuudhaaf tilmaamatee akka ta'e akka gadi bahee qooda beekuufi dhimma Oromoo kana irratti hojjechuunsa karooruma lafaa duraan kaawwamsa mul'atu. Kanarraa kan ka'e mee gochootuma Dr. Abiy bulchaan biyya sanaa guyya guyyaan wannootiin ni godhu hundaa qaama qabsoo Oromoo cabsu. Akkuma jedhe amma akkuma itti sila onneedhaan jedhe yoo akkas walharkaa bal'ifne gaafii baay'een isinii qabaachi keessatti waan itti dhuftan jira. Amma waanuma waldaatti ta'e kana dhugaadha. Hundeensaa mataa mootummaa biyya sanaa Oromoon itti ta'e ta'uun beekamaadha. Garuu amma gaafii amma ka'e kanaafi jarri kun otoo Oromoo irratti xiyyeeffatanii ajjeesanuu bobba'anii duulanii ajjeesanuu gaafa ijoolleen Oromoo duutu akka mootummaattu dhaabatanii poolisiin isaanii otoo ilaaluu walitti bu'iinsa akkamittiin jedhama xiyyeeffatamee waan godhame hin fakkaatu akkasitti murteeffatanii moo ajjeesanii jetti ijoolleen isa kamtu dhugaadha isa ijoolleen himatte moo isa mootummaan sun jedhutu dhugaadha isarratti naa xiyyeeffata. Bareeda barbaada. Ilaali buleessa kiyya Oromoon sila
nuti illee akkuma waa'ee dhimma Oromootti yaada kennutti qaama already lafa dhimma si karoorfatee si balleessuudhaaf lafarraa adeemu mootummaa adeemu. Kana wannan ni godhuu jiru irratti halkanii guyyaa boo'uu fi beektee alaanfachaa ooluun Oromoon dadhabina isaatti beektee. Kanaaf waa'ee dhimma isaan nu ajjeesan irratti nuti boo'icha keenya agarsiisuudhaaf wannan isaan nu godhan himaa ooluun anaan akka kootti natti mul'atu gatiillee hin qabu. Dhimmi kuni wanna karoorfatanii wanna isaanii ta'u mootummaa biyya sanaa bulchuu qabee qaama mootummaa beektee ilmaan nafxanyaadhaan taliigamu adeemu qabee karoorri isaanii qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbachuu. Qabsoo Oromoo dhaabbachuuf immoo ilmaan Oromoo baratan. Beektee sadarkaa biyya tokko keessatti qaama mootummaa tokko yookiin immoo fuuldura mootummaa tokko kaayyoo mootummaa tokko fuuldura kan dhaabbatu. Eessarraa ka'a revolushiniin tokko kan ka'u qaama ilmaan barate tokkorraa ka'a. Maaliif conscious level isaaniitu dha haayee. Waa'ee dhimma tokko irratti dafanii xiinxalu wanna xiinxalan sanarraan wanna isaan hin taane tokko dafanii qooda hubataniif mootummaa kana fuuldura dhaabbatu. Kanaaf gochootiin ilmaan ijoollee baratan tokko irratti godhamu kun maali? Purposely ijoollee dammaqan dura balleessanii ummata barbaadan sana gara barbaadanitti adeemsisuudhaaf karoora kaawwatan qooda ta'e. Karoorri ta'aa jiru kun hunda wannootiin ta'aa jiruu fi taateen hunda adeemaa jiru kuni qaamni mootummaa wanna yaaddateef kaayyoo kaawwate sanaaf bakkaan ga'u wanna inni godhu hundaa lafa kaawwate qooda ta'eef wanni kun hundaa ta'aa jira. Kaayyoof karoorri mootummichaa erga kana ta'e nuti lafa Amaaraa keessatti yookiin naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo achi dhaqetti maaf kana taatee yeroo asu biyyuma keenyattu qaamni isaaniin ijaarran ilmaan keenya fixaa jira. Nu fuuldura dhaabbachaa jira. Ijaarameet nu ajjeesaa jira. Ijoolleen keenya immoo asii achi deemanii gaafa isaan du'an qaamni mootummaa kan keenya yookiin biyyattii bulchaa jennu isaanii birmachaan jiru. Maaliif? Karooruma isaatuu kana. Kaayyoon ittiin adeemuu kanu. Gaafa lafa keenya irratti qaamni biraa dhufee nu keessatti ijaaramee nu ajjeesu han calli jedhe. Qe'ee isaanitti hidhannee gaafa ijoolleen keenya du'an silaa maalaa godhuu yaadne. Jarroo tokkuma qaamni mootummaa fi especially ani akka yaada kootu qaamni mootummaa Amaaraa dubbee hidda mootummaa Abiyyiiti. Dhimmi Oromoo qabsoo Oromoo cabsu kan inni waraanaa qabee waa hundaa'u mariin hundaa kan ta'u qaama mootummaa lafa Amaaraa keessatti. Suni ta'uunsaa ragaan maali? Wannootiin Dooktar Abiy biyya sana bulchu han inni godhu yaanni isaa fi calaqqiseensaa hunda karoorri hanuma isaan qarqaaru ta'uusaa argitaa jechuudha. Kanaaf nootiin taateen ijoollee keenya irratti naannoo mana barumsaa Yunivesitii Woldiyaa irratti ta'e sun karoora mootummaan kun pilaana baasee ilmaan keenya purposely achitti bichisiisee qabsoo Oromoo kana naasisee beektee Oromoon gara hin taanetti just kaaniin achi ta'u kun biyya keenya keessatti akka siviil waarii nuu ka'u qabsoo keenya gara biraatti akka inni adeemu godhuudhaafis pilaana isaa ta'uu ni mala jechuudha. Kanaaf wantoota kana haala adda addaan laaluutu barbaachisaadha. Garuu bu'uurri isaa qaama mootummaa giddu galeessaa ijoollee keenya nuti jennu qaama Prime Ministerichaan adeemu pilaana ta'uunsaa ragaadhaa jechuudha. Kanarraallee kan ta'e ijoolleen gaafa duutee garagaltu dhabde biyya hin beekne keessatti iddoo galtu dhabdee rakkattee jiru. Baanii otoo mootummaa ta'anii humna erga qabaatanii hansaanii fi pilaana kan isaanii yoo maali kuni maaliif akka ta'e akkanumatti nama hubachiisaa jechuudha. Kanaaf ani akka kanatti allaan.
Ajee Daawit galatoomii fayyaa ta'ii. Biraanu sa'a gaafii isin irraa dhiisu kan jira baay'ee isaati maaliif sa'aan keenya gara dhumutti jira. Haa ta'u malee immoo Biraanu amma waan ijoollee kanaa waan salphaatti akkanumatti akkamarraa haasofnu kanatti dhiifamuu miti. Akkuma isin jettanii karoora fakkaata. Ijoolleen karoorfatanii nu ajjeesanii waan jedhan himatanii. Inni kun ijoolleen kan jettu duwwaa ta'uu ta'in akkuma amma Daawitiin jedhee biyya keenya keessattis karoorfatanii walii dhachiisanii nu ajjeesan. Nu ajjeesanii immoo ofuma deebi'anii nu himatu manadhaan nu geessu biyyaa nu baasuu barbaadu. Wanti Johaar irratti xiyyeeffatanii amma ammaatti ololan isa kana. Ajjeesuudhaatti karoorfatanii hiriira karaa nagaa maaliidhaaf du'a jettee ijoolleen keenya baate kaan ishee ajjeesanii isas immoo biyyaa baasuudhaaf maandu inni fokkoraa jiru. Amma ijoolleen kan du'an ijoollee kan mootummaan akka mootummaatti amane ijoollee lama warri immoo sila quba qabna jedhu sana amma 8 amma 10 qaqqabuudha agarsiisa. Kaan isaanii reenfi isaaniitu akka dhofkame iddootti ajjeefamanii akka dhofkameetu himama akka mul'annee fi har'allee rakkina keessa jiru. Qorqalbiin isaanii cabee jira. Warri kaleessa amma ijoolleen keenya duututti taa'e akka amantiitti biyya sanatti warri amantii naannoo Amaaraa jiru. Warri biraas warri mootummaas maqaa araaraatiin isaan kana booda rakkinni hin jiru tu'anne waan jedhuun ijoollee keenya achitti qabanii jiru. Akkuma Daawit jedhee mootummaan naannoo Oromoos achuma taa'ee ibsa baasurraan kan hafe ijoollee keenya warra achi jiru ammataadha. Bofas hin ammannaa summii wajjiniin ammataadhaan nuun jedhu amma maqaa ammataa nutti baasan Oromoon ammataa. Bofas hin ammannaa ibiddas hin ammannaa jechaadha ibidda namaa. Kanaaf ijoolleen keenya mala argachuu qabdi ijoolleen achi jirtu sun. Barumsaa dhaqxee ajjeefamte kana boodas nageenyi ishee amansiisaa miti. Qorqalbiin isaanii tika mootummaa, tika poolisiitiin, tika waraana federaalaatiin barachuu hin danda'an. Biyya baashiititti galtee barachuu qabdi. Achii kaafamanii warri lubbuudhaan hafan biyyatti galanii barachuu qabu. Oromiyaa keessatti barachuu qabu. Isa kana bajata mootummaan naannoo Oromoo hin qabne yoo ta'e ijoollee naannoo Amaaraatii dhufte ijoollee akka isaan kanaa sa'a ta'anii ajjeesuun barbaachisaadhaa miti. Ajjeesuudhaan gumaa baasu. Akka mootummaan naannoo Amaaraa fi warri kana raawwate ijoollee keenya ajjeese hojii sa'aa hojjete sana Oromoon gochuu hin qabu. Haa ta'u malee immoo bajata ijoolleen keenya ittiin barattu waldaadhaa dhuftee ittiin barattu ijoolleen naannoo Amaaraa Yunivesitii Oromiyaa jirtu biyya isheetti galtee barachuu qabdi. Fudhachuu qaba ijoollee isaa deebisee Amaarri mootummaan naannoo Amaaraa ijoolleen keenya immoo Oromiyaatti deebitee barattuu qabdi warra jedhantu jira. Ati akkamitti ilaalta gabaabsituma kanatti naa dabala. Ulfaadho obbo Barbaada. Egaa maal isiniyyuu xumurtaniitu jirtu waanuma ta'eefuu garuu wanni tokko hubachuun Oromoon kan irra jiru akkuma Daawit tuqee Oromoon duulatti irratti deematoo jira. Kaayyeeffatanii kan ka'anii Oromoo irratti duula labsaniitu waan jiraniif Oromoon immoo duula isii irratti labsite san ofirraa deebisu. Egaa waan kana eega isaan godhanii borus wanni abdiin ijoollee teenya achitti qabdu hin jiru. Biyya ofiitti galanii barachuu, biyya ofiitti galanii abdii waan qaban godhachuudha malee biyya onbaa keessatti waan dhaqanii dhumanii hin jiru. Warri Tigraay ijoollee isaanii galchanii jiru. Hanafti illeen ijoolleen xiqqoodha. Ogguma san baasii koraniitoo deemanii jette ijoolleen kaleecha dubbachaa turan. Kanaafuu kan nu iyyatu waan hin qabneef Oromoon hundi birmachuufii qaba ijoollee kanaaf. Mootummaan hin jirtu. Akkanaan argutti. Feesbuukii baddaatti anuu baay'atoo dubbachuu hin danda'a. Miidiyaa baddaatti kan dubbachuu hin dandeenye mootummaa maaloo? Kuni mootummaa miti. Ergamtuudha. Duris ergamtuma turte opiniyoon. Amma immoo maqaa geeddaramtee odeeffaa jedhamtu malee. Ergaa isaanii raawwachuudhaaf deeman isaan. Karoora isaan lafa kaawwatanii waan Oromoodhaaf naasuu qabdu hunda ishii caccabsanii too balleessuudhaaf. Balleessaa jalaa bahu Oromoon dammaquu qaba. Dammaquu qaba Oromoon. Yeroon hirriibaa kanaan booda hin jiru. Mana tokko rukute boruu deemaa too jira. Walumatti qabeetoo deemaa jira. Oromoon rafuun isaa irra hin jiru. Manni keenya ji'a tokkoo fi waggaa tokkoo fi ji'a 8 guutuu jajjabeessaa turan. Mootummaa kana akka nu ajjeesu
akka yeroo muddamaa nurratti labsee waraanan nu bulchu. Inni iyyuu hin hanqatee mootummaan tarkaanfii fudhannee jechaa turan. Gaafa tokkolleen miidhadha jedhanii hin gabaasa. Karoora isaanii dheengadda nurratti raawwachiisan immoo hin dhumnee jedhanii lallabaa turan. Gaafa rakkatee muummeen ministeeraa isa nama komattanii ba'ee ijoollee Oromoo nama Oromoo 50 oltu du'ee jedhu maalidhaa fi Oromoon du'ee jettee jedhanii itti duulan. Nama keenya jedhanii raawwachaa jajaa fi mataatti baachaa turan. Amma immoo kunii maalidhaaf himamaa miidiyaan Oromoo kana dubbatu ONN, OMN, Kuush miidiyaa cufamuu isa barbaachisaa. Mootummaan kun kana cufuutu isarra jira jedhanii olola calqabanii jiru. Kunis karoora wachii ba'e kana murteeffatanii asitti erganii lallabaa jiru. Wayifan kaase gaasa kana akkatti Oromoon akka Oromootti akka hubatu. Miidiyaan kun gaafa dhaabbatee qabee faallaa Oromoo dhaabbatee amma immoo diinummaa Oromoo ta'ee dhaabbachuusaa waraan nama ta'aa jiru kun olola inni facaasen ta'uusaa yoo miidiyaan biyya sana keessatti cufamuu qabu dura kan cufamuu qabu isaati. Yoo dhuguma loogiin jiraachuu baate isaati. Maalumaafuu isa kana jechaafan isin kaasee akkasii yaadatti kennitanii fi miti irruma darbuu waan hin barbaanneef akka gaafitti waa tokko isin qabadheen ture gaafin irra darbu keessaa tokko isa kana. Amma mootummaan Oromoos bulchu biyyattiis bulchu yeroo kanatti ji'a 18 bulchiisa isaatii keessatti bulchiisa waraanaa irratti labsee ajjeesaa yoo nagade hidhaa yoo nagade abbaa warraa hiisisanii hidhee waraanaa warraa hidhee haadha warraa fuuldura abbaa warraatti gudeedu akka uummanni himateetti waan uummata himate miidiyaan sagalee uummataati kanaaf irraa dubbanna nuti akka miidiyaatti. Dhiiga galaafate dhiiga gumaa hin qabne nu galaafachiisaa ba'e kun mootummaa Oromiyaa OPDO mataa mootummaa Itoophiyaa ta'e. Mootummaan naannoo Amaaraa fi maqaa jaarmaaleen maqaa Amaaraatiin uumaman kan akka ABN sirni nafxanyaa kaleessaa deebi'anii nurratti dagaaguudhaaf karaan banamteef nafxanyaan Mallasa Awwaalee Abiyyi boolla keessaa kaase. Biyya keenya Kamisee Wallo Axaayee Darraa fi gara biraa Oromoo mootummaa naannoo isaanii keessa jiru. Achirraan ce'ee Dirradowaatti saatanaa nutti uumee Adaamaa fi magaalaa gurguddoo Oromoo hundaa keessatti nu ajjeesaa ba'e, nu ajjeesaa jira. Uummata keenya ajjeesaa jira. Inni kun hunduu nama irraa ittisuun qabu. Akka mootummaatti mootummaan ofii isaatii nu ajjeesaa warra biraan irratti bobba'ee nu ajjeesuu eeyyama kenneefii jira. Laayisansii waan kenneef fakkaata. Dhaqanii Haraaritti waan saatanaa himatanii turanii kaleessa boombiidhaan uummanni keenya dhume saatanaa. Kan sana deeggaru kan sana qindeessuu humna bittinneessaa mootummaan bobbaasee qawweetti kennee hojjechiisu ta'uu uummanni machaa jira. Yoo akkana ta'e warri nama ajjeese fonqolcha mootummaatiin naannoo mootummaa Amaaraatti ji'a 3 keessatti hiikkate. Jeneraalonni isaanii, koreelonni isaanii ijoolleen Kamisee irratti bulchitoonni Walloo Kamisee warra isaan harma nama ajjeesanii hidhamanii hiikkatan kanaan hidhaman har'allee mana hidhaa jiru. Dasee irraa Shawaa Roobitti dabarfamanii jiru jedhama. Akka maatiin itti dhiyeenyan hin gaafan. Yoo akkana ta'e Oromoo malli isaa maali? Amma Oromoo inni kaanii kan jedhu akka Oromootti mootummaan naannoo Oromiyaa OPDO'n yookiin bulchuu yookiin immoo bu'uu qabaa
waan jedhu kaasaa jira. Malli Oromoo maal ennaa jennu mala isaa kan kennu Oromoodha. Oromoo keessaa waan mala amma kaafnu kana nus hin ilaallata. Wanni maal inni malli isaa? Anaan akkinatti fakkaatu warshaan rakkoo Oromoo imaammata badii Oromoo irratti gaggeessaa jiru kan uumamaa jiru humna ODP fi ADP amma jedhamee keessaahu ODP keessaa eenyu Abiyyiin Amaaraa wajjin walitti hidhamee in fact Amaaraatu taligaa jira fakkaata masaraa mootummaa. Imaammata kanaatu rakkoo guddaadha uummata Oromootiif. Rakkoon keenya Abiyyiin yoo achirraa ka'e malee ni hiikamu. Namoonni tokko sodaa dhiyeessu. Abiyyi kanallee ni beeknaa. Namni Abiyyi booda dhufu kun eenyu akka ta'e akkamitti beeknaa jedhanii wanni godhan. Seenaa ilma namaa keessatti sodaan tooftaa uummata tokko jiruudhaan itti hidhamu mana hidhaa keessatti galchuudha. Fear is the worst factor. Seenaa ilma namaa if duuba deebinee yoo ilaallu sodaan tooftaa uummanni tokko karaa guddinatti gadi hin baane dhiisan. Abiyyiin qaama furmaata qabsoo Oromoon ture duraanis rakkoo qabsoo Oromooti ture. Warra insaas wanni inni jaarees defensiin makalaakiyaan inni tajaajiles isaan garchee loluu Eertiraa keessatti hundattuu ilaalte guyyaa tokko nama Oromoodhaaf dhaabbatee nama Oromoodhaaf haadoo deemiti. Inuuhuu guyyaa inaugureeshinii isaa irratti guyyaa dura masaraa irratti seenu wanni inni haasawee akeekni isaa imaammanni isaa maal akka ta'e nama hundaafuu ifaa ture. Sanuma hojii irratti oolchaa jira. Abiyyiin gaafa aangoo irratti dhufnu nu hundi gammannee turre. Wanni gammanneefi Abiyyiitu rakkoo Oromoo yookiin rakkoo Itoophiyaa hiikaa jenneeti miti. Sirnicha EPRDF san dura dhaabbannaa ijoollee teenyaatiin adeemsa piroosesa rakkoo hiikuu lafa kaaye. Adeemsa santu rakkoo keenya hiikaadha. Adeemsi suni maali? Tokko namoonni stakeholders biyyattii keessatti akka nama tokkoonis ta'e qomni siyaasaa ijaarame hundi biyya san keessatti dhufee sodaa tokkoon malee bilisatti akka sosso'u. Lammaffaa mootummaan kun mootummaa badii kophaasaatti biyya tana bulchee fedhii uummataa hunda laaluu waan hin dandeenye jecha gara filmaatatti adeemamee qa'ee isaarraa eegalee paarlamaan Oromiyaatis nama isa bulchu nama isaa yaadu kan filachuu qa'ee jiru irratti konstituushinii federaalaa jiru kanarratti namuu filatee bakka bu'aa isaatiin hegiree biyyatti deemtu akka mari'atani. Piroosesa kanaatu adeemsa kanaatu abdii namaa kanne malee Abiyyiin isuma kaleessa ijoollee teenyaas dhiiga xuuxaa ture, ajjeesaa ture, sagalee ijoollee teenyaa telefoona waraabee koortii irratti ragaa irratti dhiyeessaa nama turedha. Kanaaf namoonni hedduun Abiyyiin maal godhee gaafa dura dhufu anis Oromoodha hedduu keessa taa'een qabsaawaa ture je'ee Oromoo kana biyya alaatii kan galche kana nama tokko ta'an hunda dadhabsiisee keessatti galchee duula Oromoo irratti eegalee Oromoo gandaan gosaan amantiidhaan addaan bobbaasuudhaaf yaale. Kanaa jecha wanni namni keenya beeku qabsoon teenya duraanis rakkoo kana hiikuudhaaf harka Abiyyiitti Abiyyiin wanni bifuma fedheenu abbaan fedhellee nu dhufu adeemsa dhaaba siyaasaa hundaa'uu hirmaachisee haalli namuu bilisaan sossohuu danda'u mootummaan seeraa fi heera tiisisee ummanni bakka bu'aasaa filatee bakka bu'oonni ummataa hegiree biyyattii sanii akkaataatti deemuu danda'u fedhii ummata isaa jiddugala kan godhatee deemuu danda'u rakkoo hundaa hiikuu kan danda'u adeemsa santu hiikkaadhaa jenneeti malee egaa Abiyyiin aangoo irratti dhufee yaada gaggaarii dubbachuudhaan akka manumaahuu amma inni nuti yaadne sun hin taane onne inni waan ta'uu miti warreedii iddoo kanaan nu ga'e. Wanni jechaa jiru maal seete?
Maleenya amma kana wanni namoonni tokko abiyyiin ka'uu qabaadha malli keenya. Namoonni tokko yoo abiyyiin ka'een dhufaa kan jiru san eega abbummaan fedhee hudhuuf. Akka duraanii sanitti uummanni keenya maali akka bara 1968tti Haayilee Fiiddaan jedheeti uummanni dammaqee ijaaramee hidhatee ni mo'aa jedhe. Uummata dammaqee ummata ijaarame ummata hidhannullee qabnu hidhannu teenya jabeessuudha falmachuudha mootummaan kuni mootummaan abiyyiidhaan gaggeeffamu kuni kufuu qaba kanaaf sodaan ummata tokkorraa jiru abiyyiin dhufee eenyu dhufaa ilmaa gada wanni nafxanyaa jaamu kuni hedduun isaa nama ilaalcha olaantummaa Amaaraatti amanu nama Oromoo gatii dhoowwu abiyyiin Oromoo qofa keessatti miti ummata kibbaa keessatti fudhataman qabu ummata Sidaamaa hagam akka inni rakkisaa jiru hagam akka itti rakkachaa jira namni arke waan dubbatu qabu kanaa jecha filmaanni keenya mootummaa kana akkuma mootummaa Hayilamaariyaam caalaa badaa tortoraa ta'e kana kaanee jissuu qabna ijoolleen teenya wanni biyya alaatti dhumtuuf hin jirtu biyya mana barnootaa namaa keessatti dhuman hin jiranii ijoolleen teenya biyya isaanii keessatti haa deebi'anii biyya isaanii keessatti haa baratanii mootummaan kuni baduu qaba. Abbaan badii abbaan gufuu mootummaa kana fonqolchuudha. Abiyyiin yoo deeme namni adeemsa san nu adeemsisu abbaan fedhee yoo jiraate faranjiin yoo taatee jiraate adeemsi sun deemnaan malee rakkoon biyya sanii hin hiikkattuu yaadachuun qaba. Kanaaf abiyyiin Oromoodhaa jennee wanni sodaan dhufu hin jiru. Sodaani jiruudhaan nama hiitii sodaarra utaaluu qabna. Sodaa tanarra yoo utaalle qofa ibiddaan duuba furmaanni jira. Kan uummanni keenya arguu qabaa yaadachuun qaba. Bareeda galatoome biraan fi daawwitti nu gaggabaabsaa gaafii maddeetti suuteen isinii kenna. Amma waan garas darbe waan dhiibnee dhufne kana waan itti taane argine falan ta'u akkaataan itti dhufne kun akka biraan barbaachisa. Akka biraa sana amma biyya Oromaa keessatti naannoo bulchiisa naannolee biraa keessatti duwwaa ta'uu ta'in biyya keenya keessatti du'aa jirra. Magaalaawwan keenya keessatti Dirradawaan, Finfinneen, Adaamaan, Duukamii fi Bishooftuun gareen biraas bakka itti du'aa jiru. Inni kun karooran ta'aa jira. Labsiitu ta'aa ture ammallee labsiitu ta'aa jira. Kun maalinni nafxanyoonni nu keessa jiran wali dhachiisanii wali ijaaranii jiru amma ijaarsammaa onneen jedhe. Yookiin Oromoon hidhachuu qaba. Oromoon waggaa 27 ulee hiikkate. Yookiin warri nu keessa taa'ee alagaan nu keessa taa'ee hidhateen wajjeesuudhaaf qophaa'ee taa'e. Qophii isaa sana immoo dheengadda waan Juhaar irratti raawwate wal qabatee ba'ee agarsiisee hiikkachuu qaba waan jedhus hin jira. Kanatti dabaliiti mee waan kana yaadatti qabadhuuti waan onneen jedhe daqiiqaa lamaatti fixuu dandeessu jedhetanii yaada. Sa'aan nurraa fagaatti. Ani wannan dheeressuun qabu obboleessa kiyya. Maaliif hoo jettee haalli Oromoon irra jirtu wanuma dubbii nu dheeressiisuu miti. Furmaanni maalii wanna ati naan jettee fi durumaanuu ani anaka kootti dhufaatiin Abiyyi qabsoo Oromoo keessa akka hin taane durumaanuu beekee irraallee eegaan turre. Balleessaan Oromoon godhe maali? Qaama qabsoosaa keessaa nama hin dhufne tokko qaama qabsoo diina Oromoo cabsuudhaaf itti hojjetame keessaa qaama dhufe tokko amanee qabsoosaa itti dhiisee manatti galuun dogoggora guddaa. Dogoggorri gaafuma sana ta'e. Kanaaf furmaanni amma maali? Qabsoo godhuun gatiin qabu qabsoo kee akka itti fixu yoo hin beekne. Oromoon kan inni balleessee qabsoosaa otoo hin fixiin manatti gale. Dhiiga ijoollee isaa itti baasee. Kanaaf qabsoon isaa sun bakka akka hin geenye beekee qabsoosaatti xumura godhu. Maal jedhanii? Don't play a game if you don't know how you finish the game. Siyaasa keessatti siyaasa akkatti mootum beeku. Qabsoo keessatti qabsoo fiddee akkatti xumurtu yoo hin goone hin beeku. Waraana keessatti waraanuu qofa otoo hin ta'in waraana sana akkatti moosisu kan hin beekne yoo ta'e calqabbeekeetu dogoggora ofitti deebi'iiti. Karoora keessa irreeffadha. Kanaaf Oromoon balleessaan inni godhe tokkichi
fayyaalessummaan siyaasa qabsoo keessatti hojjetu. Eenyumtu bahee haaseef alaa keefi qabsoosaa itti du'e dabalee kennuu qabu. Ilmi nafxanyaa fi abiyyi qabee kan isaan Oromoodhaa baasanii jiran. Qabsoo Oromoo hidda gadi hidhate kan cabsanii atattamaan harka kennachiisanii wanna ofii isaaniitiin taliigan barbaadan hawwii isaanii lafa kaawwachuuf. Oromoon sadarkaa sanatti cabee otoo hin gahin atattamaan dhaabbatee waliigalee abiyyiin aangoo irraa buusu qabsoo inni itti du'ee ijoolleen isaa itti duute bakkaan gaachuu. Furmaanni kanuma qofa. Fideen obboleessa irraa bu'e. Galatoomi Biraanuu innaa hundayyuu furmaata naa jennu Oromoon kana godhuu qabaa jenna. Oromoon kana godhuu qabaa bara dheeraa walitti himne bara wayyaaniin bulches bara OPDO'n bulchaa jirus garuu amma ammaatti furmaata itti hin taane. Oromoon naa jennu hunduyyuu gara biraatti ilaala. Oromoon naa jedhu gara biraa waan ilaalu fakkaata. Inni kaanis Oromoon naa jedhu gara biraa waan ilaalu fakkaata. Oromoon naa jedhu nurraa qabee akka kaleessa itti dhufne jijjiiramuu qaba. OPDO'n karaa soddaatiin qabattee mana ishiitii hojjechuurraa warra soddaa dagaagsaa jiru. Gaafuma masaraa mootummaa seenanii fe'ii warra soddaa warra nafxanyaa minilik boollaa kaasuu haala amma keessa jirrutti warri waldiyaatti nu ajjeese. Finfinnee fi bakka biraattis nu ajjeesaa ture. Ammas nu ajjeesuudhaaf qophaa'aa jira. Yoo maddatee isa kana beekee uummanni keenya qophaa'uun barbaachisaadha yaada jedhu gabaabduun itti dabaladha. Hordoftoota fi otoodhanii sagantaa kanan xumurin lubbuu ijoollee keenyaa Yunivesitii Woldiyaa keessatti dabarteef miidhaa irra ga'eef maatii hundaaf uummata Oromoo gaddi kun irra ga'e hundaaf jajjabina hawwinaa akka Sona Seenaa miidiyaa ONN'tti warra madaa'eef immoo fayyina madaan saree ta'uu fi hawwinaa fi hordoftoota dooyyattoota keenyaa sagantaan marii Sona Seenaa magaalaa Sayaatil irraa torbanitti gaaf tokko qophaa'ee karaa toora saatalaayitii ONN isiniif darbaa ture kanarraa asirratti raawwata. Sirba ittaanu kanaan walitti isin dhiifna nagaan nu turaa nama torbeen waa godhu. Barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessa guddaa qaba haraama har'a keessa keenya darara. Barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessa guddaa qaba haraama har'a keessa keenya darara. Calanqoo calii lafeetu boba'ee seenaa galmeesse harkaa qaba okkasuu beekanne daba. Sobanii sobaan nu soddoomanii riqichi soddaa soddummaa kalee ciibsee morma nu kalee. Lafa lafee calanqoo amma har'aatti rakkoo aannolee goonni gattaa ellee yoomirraa fanna garaatti tole. Goobanaan dubbiin goobantee gaftee riqichi soddaa soddummaa kalee ciibsee morma nu kalee. Goobanaan dubbiin goobantee gaftee riqichi soddaa soddummaa kalee ciibsee morma nu kalee. Gooticha hurraa takka hunkurraa gooticha dhoqqee intu kusookee. Moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba. Isatu gadoo kaleessa guddaa qaba haraama har'a keessa keenya darara. Barafamaa ta'e sanattu moggaasne
moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba haraa amma har'aa keessa keenya darara akka goobanaa garaa laman qabnu ganticha garaan keessisaa qobboo si dhugee dhiiga korrobboo Calankoo caliitti diina calale milisaa citee bakar waariyyoo seenaa dubbata dhiyoo Gaba calii calankoo dhirri wal baase rakkoo aannolee goonni gattaa'e lole kaabaa kibbaa inni finiinsan tole hundumaa garaa garaatti qabannee keenyuma bineessa nu nyaachise gubadheen obsee jallise hundumaa garaa garaatti qabannee keenyuma bineessa nu nyaachise gubadheen obsee jallise Bala koshomi, bokkise kormi, gaararra garbu, doowwani sarmu. Moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba haraa amma har'aa keessa keenya darara barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba haraa amma har'aa keessa keenya darara nuti waaqarraa dhufnee jedhan jarri guuttee yeroo fi filaa barri baay'ee dalagan sharri Dabaree diroo keessummeessine lafa teenyarraa sisoo safaranii beelannu dararan lafa sisoo safarree bofaan hinti gabbarre nama samii bu'es takkaan agarre saba cubbuun goone rakkoo santarre mana diigsisee godaansisee sabaa lukaa fi luqqeettutu gargar ba'ee seenaa kan nutti ta'e mana diigsisee godaansisee sabaa lukaa fi luqqeettutu gargar ba'ee lukaa kan nutti ta'e Gararra garbu, doowwani sarmu, bala atara, nan tarattara. Moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba haraa amma har'aa keessa keenya darara barafamaa ta'e sanattu moggaasne maqaa warra soddaatiin kan wal diine qaba isatu gadoo kaleessaa guddaa qaba haraa amma har'aa keessa keenya darara Balabbaata dhaabbatee nutti mormee safarree sisoo lafa teenyarraa danqarsaa cufanne karra Rayu kufna homan na ujarri mamu ija mulatu miti bekeni marto sharri nama gantu kabate lafa humna fudate nama jira cimte tablen kalate abba lafa tijabinan kakate feudalisti numide agarre binetu marra binesatti tarre abiyotitti dabarre feudalisti numide agarre binetu marra binesatti tarre sirna darbutti dabarre Shumbura, Teina Tutura, Gadisa Gora, Bukkisi Mura,